jennee isaan gargaaruuf qophiidha jee amma obboleessa keenya akkuma agartanitti inshallah mee obboleettii teenya tana ayyaan tana ati ni beeyta والله أيانتو تنا هم بيخو سوشيال ميديا مرتين أركي قويا بديت نرترا وتمترا قويا سيد نرنا كاميرا يجولين تنيا وري سوشيال ميديا قد قدك أبو برد كاني كمان هو تفانا تسدو بساتو راني غرغارا تراني قافة سين والله يا ربي نقول بيجتنا ربي يسيف ده هوات ما تريفي أما إن شاء الله كنا متكوتي ربي بيجتنا يسيف ده أكو هواس خميو أكو مجراتا مقالة لكوتي مقالة تنسيري Minnesotatti akkuma hawaasa community biyyatanii jirutti isa kana tokkotti waan barbaachisu hundaan bira dhaabbachuuf qobsiisuuf qophiidha jechuun barbaada. Maashaallah jazakallah rabbi sirraa jaalatu akkuma dhageessanitti inni kuni firasiitii miti nis illee beeku oromummaa ta'uusiitiif islaama ta'uusiitiif hawaasa keenya ta'uusiitiif isii bira gargaaruuf isii bira saniifin as jira jee inshallah jazakallah galatoomi sin jenna gaa abshir khayri akkana dalagachuuf itti fufi jenna gama keenya. Hayyi galatoomi atilleen. Barakallah. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. ما شاء الله خنوقا أكما أقرتنتي أكما أقرت حواسني ببلام ببريدان خوني بيعداد دار في أكتي حواسا أبليتي سيتي سبج أبليتي سانيتي سبج فرقان بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أي مكان خير. مكان كي عبد الرزاق كرير يوكي نمو يرونجيسي يرمون بيكما. يرونجيسي. يا مرحبا. إن شاء الله مي مالتو مالي فاسنفتي أما يروتن. أنا كاسلوفي في أبوليتي تنا أيانتو مصطفى ودينا رجبها وكنا روميا كيستشودا أنا كمبلشاتي فولا شيرتي أسيدين بوراتي نكمة بيتيرو جاجا كنجاو في تجاجلا غرغرا أرجع ترتيرتي أما موتو جران حاكم ما يوكينا مو وري أسماء كلينيكين تجاجلا كنا والآن وداف أبروف قدني جرو إسي تروفا إسي سمعشوا داف الزر. ما شاء الله رجيسن إسي سمعشوا داف إسي تناعتي نبيتا فرخيتي ما سفتات. أنا أيامتون فروما سنكمنو إسي سنبيكو أنا نمومة ندمس. ما شاء الله أتي أمان تنا بقى خنا لو فاخيتين لفتمو بقى بوتين لفتم. أني أكلم تقولي كوري simanna isii gaggeessan keessatti dabalame koreessan keessatti yaadota ijaarsaa garaagaraa kennuudhaan kaleessallee Oromiyaa 11 irra turree dhimma ishii hawaasa Oromoo bal'inaan ibsuudhaa fi akka nam tokkootitti illee dirqama hawaasummaa hedduu keessa jira. Dhimma Oromoo keessaa hafu hin qabu. Dhimmi ayyaantu ammootu dhimmoota ilmi namaa keessaa hafu hin qabne keessaa isa adda dureedha jedheen yaada. Kaas ayyaantuun balaan kun isii irra gahe kuni tokkoffaa ayyaantun justicein isin malu serveden taane yakkamaan hangammaa hin qabamne seera jalan oolle justice for ayyaantu kan jedhu qaba inni lammaffaan ammootu ayyaantun anaaf obboleetti ta'uu dandeetti haadha warraa ta'uu dandeetti gara biraatiin ammootu sambiraayyuu achi darbee haadha koos ta'uu dandeetti mucaa koo ta'uu dandeetti kanaaf intala durbaa sadarkaa kanarra jirtu miidhaan hanganaa irra yeroo gahu yoo isii bira dhaabbachuu hin dandeenye yoo isii gargaaruu hin dandeenye yoo isii sagaleedhaaf ta'uu hin dandeenye waa'een walqixxummaan dubartii nuti dubbannu asitti illee ta'ee biyyatti waa'een olaantummaan seeraa nuti dubbannu eessumattuu waan hin jirreefi isa kanaaf isii tanaaf isiif sagalee ta'uu jechuun obboleeyyan keenya kanneen birootiif sagalee ta'uudha haawwan keenyaaf sagalee ta'uudha ijoollee keenyaaf sagalee ta'uu waan taaneef ta'eefi kanaaf iddoo kana dhaabbannaa kun ammoo dirqama ilma namaa kamiituu ta'uu qabaadha. Ilma namaa ta'uu kamiituu. Dhageessan ilma namaa ta'uu qaba jechuudha. Namummaadha kun namooma jaan inshaallah mee hawaasa keenya ka biyya jiru ka jaan warri biyya alaa nu quban qabanii nu gargaaranii nu beekanii warra jaaniif mee dhaamsa maalii qabdaaf gidee akkanatti as dhuftee isii simachuudhaaf ati as jirtu kanatti. Tokkoffaa I think warri biyya keessa jiru warra biyya alaa kana komachuu karaa kamiinuu ulaagaa kamiinuu hin danda'an yoo nuti isaan komanne malee. Isaan tunu gargaaree hin beekne malee nuti isaan gargaaruu yoomillee dhaabbannee hin beeknu. Gargaarsi kallattii garaagaraatiin sagalee isaaniif taata, dinagdeedhaan bira dhaabbattaa, gorsa isaanii kennitaa, maateeriyaalii asii achitti isaaniif ergitaa. Kanaaf karaa kamiinuu masgiida biyyatti ijaaramu keessatti, manneen barumsaa biyyatti ijaaramu keessatti, manneen hakimaa biyya san keessa ijaaramu keessatti diyaaspooraan hiyyeessa beela'ee gargaaruu keessatti kan buqqa'ee deebisee ijaaruu keessatti ga'een diyaaspooraan qabu keessattuu diyaaspooraan Oromoo qabu biyyootuma Afrikaa keessattuu osoo laalteetiin sadarkaa duraa
keessa warra jiruudhaadha. Diyaaspooraan dirqama akka ijaaramteeti ijaaruu gargaaru miti maatii kee gargaaruun isaan gargaaruudha. Kanaaf biyya gargaaruudha wanti nuti godhaatiin jirru. Galiin mootummaa biyyattii sanaa walakkaadhaa ol kan ta'u asirraa gala. Yoo xiqqaate parsantiin 30 jechuudha diyaaspooraadha. Kanaaf nun gargaara kan jedhu komii seeraan alaa komii diyaaspooraa hin ilaallanne isaan garuu yuusumunii baasanii asitti wanti nu erga waan hin jirreef. Komiin tuni gara isaanii deebiti malee gama kennaa miti. Wanti guddaan maali seete? Anamma galata isaanii galchuu barbaada. Ayyaantuu guyyaa miidhaan kun isaan irra gaheerraa eegalee hawaasni biyya sana keessa jiru waan isaan irraa malu dinagdeedhaanis ta'ee isii gara tajaajila gara even piroosesii kana eegalanii sadarkaa kan akka ga'u kan godhe warra biyya sanaati jalarraa hanga gubbaatti jechuudha. Kanaaf wanti isaan godhan suni gaafii Oromoon biyya alaa irraa yeroo jalqabaatiif barbeetta nama hedduu dhukkubsataa gargaareerra. Garuu warri biyyaa dhiibbaa gaggeessa yeroo gabaabduu keessatti asirra gahamee hin beeku. As gahuun kun ammoo waan guddaa waan ta'eef alhamdulillah waan gootaniif gandarraa kaasee hanga ministeera maybii dhimma dubartootaa fi daa'imman biyyattii sanaatti wanta isaan godhan dhageenyee waan jirruuf doktoroota biyyattii sanaa hawaasa biyyattii sanaa dabalatee galata isiniif qabna. Amma immoo ayyaantuun dhuftee nu bira geettee jirti. Warri diyaaspooraa yookiin Oromiyaa xiqqoo qeebalee jira waan ta'eef ayyaantuun kana booda rabbi wajjin ummata diyaaspooraa jiru kana dabalatee ayyaantuudhaaf tajaajila isii godhuu barbaachisu. Hanga isiin nu bira jirtutti hanga tajaajilli fayyaa isii dhumatutti har'a jalqabbiidhaaf simannaa anaa dhufu nama akka qabdu saba akka qabdu. Hawaasa isii jaalatu osoo isiin beekne namoomaaf isii jaalatu akka qabdu ayyaantuun yeroo jalqabaatiif har'a arguu dandeetti. Kanaaf rabbi isii yaafitu ulaa isii eegu jirra. Maashaallah dhiifa dubbiin teeti hawaasa keenya kan as jiru ayyaantuun dhufu jirti simadhaa gargaara akkami jettan. Dhugaa dubbachuudhaaf waan kana kaleessallee Oromiyaa 11 irratti bal'inaan kaasnee jirra. Feesbuukii kiyya irratti illee kaasee jira. Tokkoffaa amma isii asii erga simannee booda sa'aatii 4 irratti masgiida Bilaalitti wal geenna. Oromoon dhugamatti dubartiin dhugamatti ilmi namaa dhugamatti ani namooma fayyaa mucayyoo kanaa fuulli mucayyoo kanaa deebi'ee hanga takka ijoolleen isii ka isii dheessan sun haadha teennatu galee jedhanii hanga isaan itti gammaduu danda'anitti sumunii qabaannaan shilingii qabaannaan $20 $50 dhibbaan waan dandeettaniin ayyaantuu bira dhaabbadhaati namooma agarsiisneetiin ijoollee ayyaantuu deebinee fuula isii haa gammachiifnu jechuun barbaada. Gara biraatiin diyaaspooraan hedduun osfaanaadhaaf asii walitti dhufa. Dirree osfaanaatitti illee barbaachisaa taanaan jechuudha. Osfaanaan koreen osfaanaa carraa kana wanta isaa gaafadhu karra bananii waan barbaachisuun dabananii Inshallah. Waan barbaachisuun dabananii ayyaantuu gargaaruudhaaf haa dhaabbatanii jechuun barbaada. Maashaallah maashaallah. Waan ayyaantuu namni kunoo yaa akkam Oromoo fayyaa. Gana giyaan nu dhuftan. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Waan wabbalayte jedhufte. Yaa Oromoo teenya bahaa nu wajjin qeebala nu wajjin mucaatan akka isin fayyaa si harkattu. Wajjin ija ayyaantu. Assalaamu alaykum. Welcome. Bagana gaan dhufte. Hawaasa si jaalatu si jira. Ati boottuuf hin jirtu. Akkuma agartanitti egaa kunoo gammachuu keessaa wallaahi gammachuu keessaa bochiin afkaan akka xiyyaatti inshallah. Namni hundi silaala. Siif jecha dhufa namni kun hundina hawaasa keenya akkanatti gargaaruun simachuun dirqama nutti ta'a. Maashaallah. 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 Waanuma jaamu hin jirtu yeroo dubbatanii miti wallaahi. Magaan ayyaantuu? Ayyaantuu? Ayyaantuu fudhufne inshallah. Ayyaantuudhaan wal agarree baga rabbi nagaa wal nu garsiisee akka ilmoo teenya laaluu laallaa isii kunoo dhufnee nu manguddoonni cuftinuu wanni Oromoo ta'e asitti simannee akka kutaa 11tti dhufnee akka kumbalchaatitti hin dhufnee fi ibduraafis fayyaa isiitiis tajaajila barbaachisu ni goonaa fi gammadaa nagayaan nu geessee qaceelloo simannee taqabballee. Maashaallah maashaallah. Eenyu maqaan keessan? Maqaan keenya Ahmad Hassaniin Jaamaa Kombolcha. Okay. Maashaallah. Ayyaantuuf jecha dhuftanii mi? Ayyaantuudhaaf jecha dhufne akka ilmoo teenyaatti ilaalla.
ibdura fi rabbi cina dhaabannaa rabbi nu gargaaru hawaasa keenya kabiyya jiru hawaasa keenya kabiyya jiru ijoollee si cina akka dhaabbatten isinillee isin cinaa ni dhaabbannaa isinillee tajaajila ijoollee siidhaatiif akka gootan isin dhaamsi isin hin qabnu kanaa jechuudha. Mee hawaasa keenya kabiyya jiru jechuudha. Amma isin nu bira jirtu kana maal jettaniin isin nu bira dhuftee jirti nu bira jirti humaan yaaddawinaa jettaniin. Humaan yaadinaa wanni imaanaan isin gootan ilmaanuma siisuniif tajaajila kannu hamilee si yoo guuttanii hawaasa isin sun cinaa dhaabbattan isinillee galatoomaa jasaa rabbi isin haa qabalu nulleen arra namni biraa barnoota isiidhaaf nu haa taatu nama keenya karakkate cufa hanga dandeenyuun cinaa haa dhaabbannu odoo tana qofan ta'in dhibdee yoo rabbiin fiduu fedhani dhufti achitti illee karakkate akka cinaa dhaabbattan dhaamsa kana isinii goonaa jechuudha. Maashaallah jazaakallah rabbi isin irraa jaalatu. Rabbi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كم جت؟ قاري الحمد لله. كم يوم كذا؟ شارع بسلام. شارع يا خالد. مي مال تصدق يا ما بلتين تاني رانتنا نجيان نبرد فوسيت. والله هدو كدو قمتشو كدو ندق يا ما. الحمد لله رب العالمين. سينس منابات وان كنا يناو من واحد كا نمني كتي منابو بيها. الحمد لله رب منابات نلقى ستة كنا ما تقوتي برتي إن شاء الله وان دندينيو أكا هواسا مقالة تنجيروتي ورب نولا في سهوندا أكبر تينيا حالا برباي سهوندا برد أبنا هواسا خينيلين خجيرو هندنو درمته به وبليتي تينيا تنارن تنا ونخوني ينا وان تامو كام تامني تورا تامه تنافو أكا ولين باني وجاتنا غرغارو سرما اسمنو أكبر بايسو تابرا دابنو هملة تياتانو أنا أكان ما تقول تدونغ مدة يناو أكان ما تقول تنزيرا سما سلة غرغارو هسي إن شاء الله تلين غلطوما ما شاء الله مي أمان تنا سينغا فدا إسي تنا أتي فرخيت مو نبيتمو مالي في أسيب جتشرفت أم فرخية اللي متي نيلم بيخو تكا أكان نمومات nama akkana rooroo akkana raddeemte laalaan dhagaamte sanitti nazira lammeessaa sabaqiyya fonkiyya amantiidhaanis takka aadaas gandas waa hedduun illeedhaani soo har'a mucaan tun intalatii ta'uu dandeessi ana ta'uu dandeessi tanaaf nadhagayeema akka namooti jechuudha tanaaf inshaallah namni laalaan tun itti dhagaamtu hundinuu jechuudha mucaa tana baanee bira dhaabbachuu qabnan jaa